bareedee illee maarraa qotamee bareedumsi jira akka bishaan shattee biita. Awwaam beekne akkasiin jedhe yaa'u barra keenya kana gisee dhalaa babbareedduu argitanii jaalatti na qabdi beekne. Akkam argite bareeddu margee rumaas qabdi. Rumaa na qabdi waan kana. Kan ta'e kun jaalala son ta'e. Dhibee haaree dhibee tokko ta'uu qaba. Dhibee haaree jira. Akkanamoo. Akkanamoo jira. Kan margee irraa na qabu dhibee takka. Illoon sun dhibee. Dhibee. Jaalala fakkaate. Duuba mana yaalaa dhaqee dhufuu akkas yoo yee. Baay'ee yoo san bitaa. Taarikii jala qabnaan. Dhibee qaqqabduu yoo bitaa sigaa. Qaqqabduu maqaan sillee. Maqaan si qaqqabduudha. Dhageenye takka. Qaqqabduu. Ana mana keetiin doktoraan dhibee qaqqabduu yaamtuun na jiraan jaani. Wajji tiyyee. Qaqqabduu. Qaqqabduu. Bakka dhaqeetiin itti yaalchisee dhufaas manne. Akkas yoo san dhufaas. Bakka laaqana nyaachuun illee haadhiif nu booda nyaanna. Nu dhiifne adeemsimanne eegi. Laalchiseetiin dhufa. Laaqana ajajinee eegti. Dura dhibee qaqqabduu kanaan ofirraa ilaalee dhufa. Ajajinee eegi nyaata. Maaliif maraata? Taphisee kan argite irraa jaanna qabdi jedha. Anaa yoo na qaqqabne. Babbareedduu deemne. Kokkoo bilaasa taphataa kaa. Sinirraa bareeda. Maalinni mee sinirraa bareeda nuuf jedha waa'ee bareedina keenya maaltu sagalchame bareeduma namaan laala maaliif kun kan akkana? Maraataadha. Utuma jettee maraataadha sabaati sabaati. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Ana bar. Si jedha. Hawo. Dawaa dhibee ta'e argate? Dawaan sibira jira jala. Doktortichi kam naan jedhe. Saayibtichi fi makiinaan qabame tii naan jedhe. Hin jedhe. Isumarraa fuudhiti makiinaa qulfiirraa fuudhi naan jedhe. Makiinaa tana ta'e fakkeessi. Yeroo micoon deemtu suuta duuba deeme. Telefoonumatti kanne. Ifiifuu bilbila sii irra seeqa tabdii. Guyyaa lamadaa sii bilbiltii. Guyyaa sadaffaa ta'e taatii naan jedhe. Akkasitti namilleen egaa hanqana waliin goone maal waliin goone ree. Guyyaa sadaffaatti jetaati micooni. Dhugaa jettaa? Qulfuma qofaan akka inni. Dura laaqanaaf taa'ee seeruu jiraatu akkas baddee. Qulfumaan fedha ammaan tana. Qoofamoo siire. Ana ati chigiraachuun qabdu. Ana kophaa kiyyaa makiinaa fuudhee deemu qabaadha. Yoo wayitti buutee ati makiinni achumaan dhabama taatanii. Dhabama taatanii? Hin taanu akkamitti hin taanu taatu. Ni ooftaa? Ni oofaa samirraan oofa. Yoo boollee isin jiraattu osoo boolla kana tuqiniin gubbaarra utaalchisee akkasii samirra oofa. Anka qabu barga xayyaara miti makiinaa qaba. Makiinuma tana akka ajaa'ibaatti noofa dhukkeen itti hafa makiinuma akka xayyaaratti noofa dhukkeen itti haasa biyyeen itti rara. Biyyee itti rara? Biyyee itti rara. Waa achi waan caccabsitee hambistaa? Tana sodaatin. Waan kana sodaatin. Maraafoo garuu suuta oofu. Ayi suutaan oofa inni yeroo. Ati mucattii argitee samirra ofitti mucattii marra ooftee fidi. La micoon toorra oofanii biti bar maal taateeti? Mucee marra hin bahin. Irra hin baasu fiti. Galatoomi gahi. Galatoomi. Suuta oofu. Boru micooti yaan godha. Suuta oofu maraafuu. Humaa galatoomi. Horii buli. Biyyee itti rara jedhe. Biyyee itti rara boodee nurra dhiqa. Maraaka. Jaalallu waan nama goone qabu. Samosa sering jalan. Simpan apa? Baret. Kasti. Bilbil makai akas kita tabung berbalik. Bilbil makai kok. Bilbil dia ber.
Makiinaan ta'e. Makiinaa akka go'ee maa kun dhalaa jala fiigaa makiinaa bana dhaabee. Dalagaa suuqa. Woi beekan asuma dhaabachuu jira makiinaa utiin garee. Yoo birraas dhaabbachuu jirtati. Ture dhaabachuu galee. Yaa Rabbi si makan ture. Akkas taanaan makiinaan karaa isiin kutte sii beeka. Ammi coota akka jalaa fi jira deem jala fi makiinaa. Ati kabajaan makiinaa si kenne. Kabajaan tiya ganuma. Yoo nan makiinaa kabajaa si kenne kan nama deebista. Ammoo waan biraan barbaadu makiinaa tii qofameedha. Bar Basan Abdallaan bakka san jira bar Abdallaan illee ni nagarree naan jee bar jinni fuudhee moo namaa fuudhee nagarree hin jeene akkasitti illee jala fiige jeenanis. Jinni jetta. Jinniin tura qubee fa'a lafaa guutti. Makiinaa guddaa gasga'u jinniin fuutu yoo dhufte. Warra qabaayyamaa sanuu eessaa fuutee oofte. Dhugaa Rabbii makiinaa san yoo jinnummaan fuute malee namni waan qas keessatti hin fuudhu. Ati yoo bucaa kam goosila? Makiinaa dhiisii makiinaa suuta dareedee naa kafatta. Telefoona kiyyaan baafattee mijoon telefoona na harka alatti gootee baafattee qabuun dadhabe. Hai kisaaraa lamu. Makiinaa namallee kasaarte telefoona keetillee kasaarte. Dhugaa uumaa gochuu hin dandeenye. Amma maraafuu baay'ee garaa nu yaadde. Amma makiinaati akka godhullee godhu fudhadhe. Fudhatte? Alhamdulillah. Si jinni ta'e fudhate. Galata Rabbi. Ka telefoona keetii immoo gibbii warra Abdullaa ni beekami. Eenyuun beeku? Fooqii dhumaa san beekte. Eenyuun beeku? Dhuma doora dhumaa seera ol baateeti. Ayyee. Manni isaanii hojjettiin achi galte. Ayyee. Achi dhaqiitii ulaa isaaniitti irra taa'e sa'aa dijamu eegiramu. Jarjara. Awwala wallee fudhachiisti. Makiina illee fudhachiisti. Telefoona fudhachiisti. Amma homaan fudhachiisuu fiigi. obboleessa jiraa qabdi. Obboleessa biyya ammaas si ga'e inni amta deemu bicha. Maali sirratti sodaatani? Maatti hin dhageesse gara finna si geesse kootta telefoona kee fudhadhu. Wahee telefoona wahee. Bale immoo balbala. Ittiin katabii dhiisi. Telefoona manaa kan malee. Kootta siree fudhadhu. Oli seenaa ni. Ittillee boqotuu boqotu. Dungat.
maal godhaa mana dhumaree eegalu yoo maal godhaa ispoortii dalaga. Anan qateen kennaaf jedhee maallaqa na eegisiifaaf fida maallaqa. Akkasii. Osoo eegaa maallaqa si haa kennitu. Maallaqa miti bar. Kooti. Maallaqa si haa kennitu maallaqa. Anaa kan titu. Sir. Siifisiin maal olii taatan? Anaafisii baata. Maallaqa kadhaa dhufte waan anaafisii waan walii taanu gaafachuu dhufte. Fidiyaa. Ati obboleessan qabdu akkuma ajii telefoona kiyyaa kan waan argisiis godhame. Foto ibsanii gaftaa isiifan kenna. Ayyee. Irratti jettee maqaan abaatti silaa deebime. Barra inni maal si ta'a? Inni moo obboleessa fi. Obboleessi akkasii nama dhungata. Obboleessi maaliif nama dhungata? Fidiyaa telefoona laa kan taatu. Attuun akkana eessaa jira kan attuun akka uffata babbareede uffatee san biratti immoo kadhattu illee fakkaatu. Kun immoo waan biraatiin deema seenaa irraa baasuu qaba. Itti katabuu barbaadde itti katabuu feetus itti katabi. Maal asii katabu? Ayyee isuma naanna fidiyaa. Boora bisoota dhuunfaa humni ganaa akkam maal manaa godha? Asii miti alatti miif. Telefoonni kakaleessanii miti achirra kaaye. Kiyya telefoonni? Simmoo waan muka kanaa jechuudha. Ala baanee muka keessatti galchise. Qophaa'e. Baay'ee. Akka telefoonni kiyya ta'uu beekte boosoo hin fudhatin maaliif hin ba'a? Alatti wajjinaa sun muka keessatti fayyadamu. Ati obboleessa siitii miti? Fayyisi maal goota miti kasanii jaartii siite. Obboleessa xiqqaan qabdu. Sunilleen kan isiin harkarraa qabdan meeshaan kan kiyyaa bara.